Mee rabbi sodaadhuuti haadha faatee hojiin Dubaay keessaa badii amma kiraa manaa waan kaffallee bullu yaa rabbi yaa Allah dandeenye kaffallamuun kaffallu jedhaa jirra. Bultii jechuun wal gammachiisuudhaaf malee wal naayisuuf miti. Wajjin nyaachuuf wajjin dhuguuf malee wajjin beela'uuf miti. Rabbi sodaadhuuti sa'aatii ammaa kana keessatti namni ofii isaatii of jiraachisuu dadhabe jaartii lama yeet nummee argaata. Akkam godhaa eessa geessa maaliin jiraachisa? Taadaa dubartiin heerumuu qabdi. Intaayina heerumaa rabbi guddisaa riskii rabbi fidaa jettanii dawaa gootan ofii ammoo heeruma ni sodaattan. Naa ajaa'ibdanii bar harka namaatiin ibidda qabachuudhaan amma deemtan ustaazonni kenna kun. Laa kaama dhugaa dubbatuudhaaf akkuma fakkeenyaaf namni singiliin akka kan kee gartee lafa taaru dhiirri baay'eetu jira beektee jara sanaan fuudhaa walitti dabalamaa jedhaarra malee wanni kun ikoonomiin dirqama barbaachisaadha beektaa. Gaaf tokko rasuulli sallallahu alaihi wasallam filannoo fuudhaaf heerumaatii fi dhimma nama wahii biratti kaafnaan abalummaa fasuculuu kun jedhan iyyeessa jedhan iyyeessi maal godhaa jira rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Namni tokko yoollee iyyeessa ta'e tattaafatee dalagatee jijjiiramee iyyummaa sana keessa bahuun dirqama. Namni iyyeessi akkamiin deemee intala nama manaa baasee wanni godha rakkisuun gaarii miti bara. Yeroo amma jiru kana keessatti Inki jiba hadiisa dawa godhatee sideessaadha si sodaate naan jedhan. Ustaaz rakkoo qabu waan dhageeffadha ustaaz roomaantikii illee isin hin cinqu. Maybe yeroo tokko makiinaa keessa gisee akkanatti teennee hin deemnu. Injiraa miti abaaboo walii kennuu harka wal qabatanii waliin deddeemuu. Injiraa miti luka jaartii fa baadhatanii deemuu. Maal borobbo sodaadhu maal daa'ima seeti maal gochuun baaddaan maal ba'a maaltu inni godhe maal eebu waan akkas akkasiisan malee jechuudha waan gara biraa narraa dhiisaa waan gara kiraa manaa kanfaluu dhiisaa anuu nan kanfala rabbi narra kaa'e. Inta ugaa waan tokko yoo ofii jaalatanii godhan malee rabbiin narraa kaa'e jedhaa of jibbaanni waa godhan kun beektaa turuu adallam. No jibbaa miti laala kiraa manaa ana kanfala. Akka tatan taati waan nyaannu yoo hin jiraa miti waan nyaannu silaayyuu jechuun anuma takka iyyuu nyaadhu alhamdulillah yoo nyaadhe akkasuma galgala waan baay'een barbaadan waan uffannuu fi kiraa manaa ana danda'a. Hanga waggaa takka lama ilmoon argannu akkanumaan jechuudha ofuma kennaa takka hin jiraa miti of gammachiisaa deemna of laalaa isinillee of laaltanii anillee of laalaa. Maaf ilmoo arganne khayr inshaAllah wanni bani yaadamu wal fuudhuun maaliif akka ilmoo argamtu of laalaa deemna of laalaan ilmoo teessan isin anaa ilmoodha gaafa wal fuun irraa jaarsi jaarsaa ilmoodha jaartiin jaarsaa ilmoodha wal laallaa of laallaa hin bashannannaa hajjii deemnaa umraa deemnaa biyyoota garaagaraa kanneen deemnee daawwannaa. Kuni mudi walfunaan ilmu wallahi lazim ilman saddeetama gad furuudha. Hanga rabbi namaa kenne namatti wanni jechuudha wallahi lazim. Ilman saddeetama gad furuudha rakkoon qabu. كيف حالك يا حبيبي؟ Sheesiraajin kana beektaa gaafa cidha isaanii isaan muftiidha wallahi gaafa cidha isaanii sirbarra isaan qabu dadhabne beektaa sheesiraaj kana beektaa. Ambar maashaallah. Hin beeka garuu inuma gadhiisaa mamaan dubbatu. جري السلام عليكم. Akkamitti maqaa sheesiraaj moggafatanii akkasii caffartan qoy viidiyoon keessan tokko argee. هذا ثين كمت. Jira galata rabbi. Akkam jirtan? والله أنا قال الحمد لله ما لك تبيته. وبايت ميرا كيس نقول تبيته. Ayyee. وأنا كسيتي وأنا كان سي مقافة تكون سيما إن شاء الله. Rakkoo takkan qabu aynaa. Wallahi artistiin akka isir bula dhabe gaafa sana ilaal. Jakkeetti baasanii ilaal. Yaa akhiidha rabbii yeroo garee alhamdulillah bakuma rabbiin kan maqaa darasummaati mataa gannu qabeen jedhe warabbil gaafa sana warroottan gartee amma dura sirbaa dhufan akka ittiin Maan ustaaz bara isinillee caffartan malee inshallah tasirbii waa banamee jennaan qubni lukaa ka afoo ka guddaa kun akkana isin socho'a barqaama hunda akkana sosochootanii barattan. أنا فاتح. maal bosi qabeen sochoosu maal jiru kan أنا قاف مثلا كيالي كان مالي قاف سام في تدخل حسابي بر. Kana boodan sirbitan saa? أبدا. Anatu isinin jedhe kana booda nama jannataati isin. ناجي. astaghfirullah Allahumma إن شاء الله دعائنا خدوا آمين. إن في شارك اللي والله. دعائنا Nama قد jannataati kana booda. دعائنا قد أكر أتبر أي. Amma ustaaz Hamzaa kanaa wal fuudhuudhaaf itti haasayaa jira beektanii waan kiraa manaan qabannaan kiraa manaa anuu ni danda'a jedhaanii jira maal jettanis. هذا تيا سجالنا إنسان اللي جالنا. أتي خبادي لك أنت الشيخ عندنا ديزني. wallahi waan intuu muna tafakkaatan yoom fuudhen waan intuu muna tafakkaatan ما أنا
سنشوف تريتي والله تقول الله رب صلاة جلوان يا بري بنا وانا تمتو نفكاتا وانا تمتو rakkoon qabu yoo barbaachisa ta'e qulfii tokkicha nama kennitanii. Aboonni dhaggeeffadhu si wallahi kaayiroo dhakaasin kaaftu kaayiroo keetti jechuudha sibiilan gana gahu sheesraa jedhanii fi bakka lamaan oliin funuu dandeenye. Ana dandeenyu jajjaamu jettiin ati beeyta laal. Kana ol fudhata sibiila. Nama sibiila ol fuutu ati rabbi sodaadhu ati deemuun oone no taasifamu dha. Ara du'uuf moo jireenya. Ati amma yoo sargiin si fuune malee heerumuu kee rabbi beeka. No amma bara nama isa laalladhee bara laalama dubartii tokkoffaa dubartii rabbi qalbiin cabsinaa jedhee dubartiin amaanaa jedhee rasuulli kennaa jedhan eega amaanaa ta'e eega qalbiin cabsinaa jedhe qalbiin tiyya isinin na cabde maal jettan jedhee gaafii dhiyeesseef. Sheekha jedhanga. Jedhanii miti. Anis waan jedhu jira. Jira. Fattaqullaha mastata'atum jedha. Hamma dandeessan rabbi sodaadhaa jedha. Malee Ada fata sheetichi rabbi sodaadhamne bar rabbi gaditti sillee sodaate sheetichi waan rabbi jedhadhis jedhu natti fakkaataa tumamee sheetichi. La dhugamaan anama bar waan biraan jenne bar roomaantikii illee yoo ta'eetiin jedhe anama wannummaan barbaadu isaan irraa yoo jiraate kiraa manaa anuun kanfalaa waan uffata anuun ni danda'a tagabbara illee yoo taate nyette kiyya abbaan gabbara hin nyaatu alhamdulillah kun ammoo jechuudha waan gara biraa ka roomaantikii yoo taate injiraami yeroo tokko jechuudha waliin fata jechuu gabbaane kanuma sheeka bakka onni badi abaditti cabsa shamsa abatti cabsa nuti zira dorga kalas amma ustaz ma sodaatan silan sodatina wallan sodatina anak jedhe wallahi waalaikum assalam warahmatullah illa lamma maal beeyta ade yasre wayya badi mangisti habibi wala fi obboleessa qaalii jarta lubbu jira obboleessa kiyya qaalii akkam bareeddu ko jira wallahi ustaz amsa jana jira bar ustaz amsa jana jira baagi kana qille daawina jamal bragota amma shamsa wallahi billah ana obboleessa kee kana wayya kan durriye fakkaatu kana sijjamar dhaggeeffadhu ilaal biyya kana keessa namni itti naafu nasri qofa kazzaa wuci namni kan nagaadha bani adam kulli isa nagaadha. Aba maki yana zai baka ni jiram zaw wallahi billahi makina kana sarra guba wallahi lazim nasri wanje tumetin rabbi dubartii qalbiin cabsinaa jedhe ana qalbiin tiyya isiniin na cabde khiraa manallee anuun dandaadha uffatallee anuun dandaadha waan guyyaa deemte bare waan guyyaallee anuun dandaadha na fuudhee tumetin sheekan sheetichi waan jedhe ani waan na tumtee rabbi jedhi balbala rafan jedhe iyyaa fi guna fakkaata ما والله جد أكثر مرة صراحة عرفته يا أخي بس أكاسين كابو هارو بزر سبورتي أكان كاست والله كاستي ما أكان كاست إزي أم وعليكم السلام من ديت ناتو سلام شو الحمد لله أزينو زيرو باركينج جارد الزاقة قوم باركينج بس يجا وجهنا باركينج جارد الزاقة قوم نو بس زيني إيش أكاسر أنا بيداني أكاس أنت مجتيني أكان كاستين نوجا أفعل اللي جباتين نوجا دبرتي أرسيتن أمو أرسو مجرات وكبا وراك بجوار مستحيل هاتي فاتي أو تسنتي رمتي والله أكنا سنتوت يسوبينك ورب كعبة أكنا كمان سنتوت تونجا سنر رمبو أبدا تونجا سيامة توريو تاسو سيامة توسي شافل لك إيه إنت يا رب نباس أوكي أما دايركشن يرد تاسو بابا تيوز استغفر الله يا رب نزدر يا شيخ صرت قبلني اقول اسمه انه في تعبونه بقى ابو اخوته سنه بقى بين غنام دي ما نما انا بينك انا ابو لما انت ساخن ردانو كويسي انا زي ما قالت بقى ابو نصري ودو بالي يا صدقي ركدي نبي راديو من بيت مال الله دبته بيانا غوغدو ترى خرا وجهي خرا افرين الرا بيانا غود وكلها انتم كلين بكتنت ما دقيقة كده ميرا أما دقيقة فدا أما علمي تدي
miyuutii banattanii akka nama barateetti akka nama gurguddaatti nama gurguddaadha isin nama ani kabaju isin jaalladhu ustaas Amzaa Sheek Jaabirii fi ustaas Farhaaniin wal bukkee naa kaa'i fuuldura mana isa kanan sinii godha sana booda unlimitedidha daqiiqaa sinii hin qabu dabareedhaan jechuudha wal gaafattu jechuudha thank you garanaan Maamad Bayaaniin bukkee immoo ustaas Amzaa naa kaa'iiti. Oggota akka dhiifama naa godhe abdii geetaachoo. Unlimitedidha kana eenyu qabate reefu maalirra walii galle. Maafin qabadhe amma koo atii fi never waan unlimited jedhu hin barbaadu. Nama mataa jeequu hin barbaadnu daqiiqaa keenyan haasoina. Ammallee gaafii ni nan gaafadhe naa deebite moo naan deebine siin gaafadhaan. Waan nan gaafadhe katabattee jirta. Waan ammanni haasawaa jiru kitaaba kamirraa haasawaa jira as baasee nu haa agarsiisu kanatti kitaaba kana jee zimbiloo akkana jee kanaa miti as baasee ani kitaaba isin garsaatiin haasawuu jiraa miti haasawan fadhu ragaan fadha malee. Okay. Mee Ustaaz Hamzaa iddoo Maamad Bayaan kana naa kaa'e raamutti. ايش ما مربان مال جد مالي كتابة أنا بنو جري كيسي الكين جلال إن دام تن إبرة غاية محمد أمين أنا بنو مي كتابة بكتان أنا بنو كتابة كتابة ران دقيقة روكا بيو هاي محمد أمين كتابة ناقد ديس محمد أمين دقيقة وان تيف أبصا دقيقة شانغو ديف إيش نقول أكان يا بريستي إنتو هاسو مربان أما محمد بيان لا محمد بيان لقي فردو محمد بيان ديفا مقبول Amma bayan gaaffii ana abdii si gaafataara. Gaaffiin Hamzaa gabaabseen si gaafadha. Gaaffii isa gaafachuu dandeessa. Waan feete gaafachuu dandeessa. Gaaffiin Hamzaa Rabbiin dargaggeessa fakkeessa sheekii akkana jedhe kun Islaamummaa keessatti akkamitti ilaalama tokko. Alanni kana jedhu ati immoo Imaamu Ahmadis jedhaniiru jette. Amma isa dhiiftee isanni si gaafate tokko akka deebistu hin barbaada akka gaaffii isaatti. Tokko kan gaaffii isaa deebistee kaatee isa immoo gaaffii gaafata san booda ni deebisiifa deebisu. Gaaffiin akkasii waan ta'eef daqiiqaa 5 irra kaa'if. Hamza. Yalla. Okay. Daqiiqaa meeqa naa gootan? 5. Hayyee. Gaaffii tana dhaggeeffadhaa namni tokko akkanaan hin haasa'u namni hogga haasa'u kitaabaan haasa'u yoo afaan Oromoo galtan. Sheekul Islaam Ibnu Teemiyaadhaa hadiisa kana bayaana godheen siin jedhu obboleessa kiyya. Namni Rabbii gartee dargaggeessatti fakkeesse Islaama moo kaafira achi hin gahin. Hadiisa kana Sheekul Islaam Teemiyaadhaa bayaana irraa godheen siin jedhu obboleessa kiyya abdii. Dhaggeeffadhu. Akkanumaan ani Muhammad bayaan namni Rabbii maayika qabadhaa abdii dubbatini. Namni Rabbii makluuqatti fakkeesse kaafira minaamini namni eenyummaanuu taanaan Rabbii makluuqatti hin fakkaatu abadan namni fakkeessu hin jiru. Sheekul Islaam Teemiyaadhaa ibsa irraa godhaan jiraan sinin jedhe afaan Oromootiin. Dirqama Hamzaan je'ee miti akka kitaabni je'urra yaana boo abdii gataachuu dhaggeeffadha warra jala jirtan. Gaafii Hamzaa deebisaarra gaafii kitaabni je'uu deebifna. Ibnu Teemiyaan bayaana irraa godhe. Akka inni irraa bayaana godhe waan Imaamu Ahmad odeesse kitaaba isaa keessatti bayaana godheen jedhe. Ibnu Teemiyaan ammas warra hadiisa odeessuu miti isiniin jedhe. Dhaggeeffadha. Akka inni itti kitaaba irraa bayaana godhe baninnaa Muhammad Amiin naa guddis. Daqiiqaan kiyyan osoo inni irraan dhubanne kitaaba naa bani Muhammad Amiin. Tokko kan eenyummaanuu taanaanuu namni Rabbi makluuqatti fakkeessu inuma hin jiru. Dhaggeeffadhu. Karaa afuriini bayaana irraa godheen siin jedhe abdii maal taate dirqama Sheekh Islaam Ibnu Teemiyaan kaafiran jaa mee eessan kafare. Kamaa fi sahii jedheeti kitaaba isaa keessatti akkuma sahiha keessa jiruu jeet odeesse. Ganaa ofeeti wakulluhaa jedhee maa yubayyinu jedhee dubbate. Kitaaba kana naabani Muhammad Amiin dhiifamaa silkiin natti dhaame naabani kitaaba yoo na bira jiraatte naa guddisaa isa. Kana banani achirratti dubbanna. Kitaaba irraa haasawna waan ta'eef naa guddis. Bayaanota mee naa guddisaa Muhammad Amiin kana. Asbani. Ayyee. Oofi. Kun amma kitaaba Sheekul Islaam Teemiyaadhaati. Ibnu Teemiyaan qofa dubbisaan jiru oofi naa qaree. Qaree Muhammad Amiin maayikii kaafadhu.
Sagaleen kee jira? Jira qareena. طيب Daqiiqaan hin dhufu. kitaaba mabane deeqa dubbadde biska abdi kitaaba mabane waan ta'eef. Imam Ibn Taymiyyaan kitaaba isaa keessatti yaani juzu torbaffaa safhaa 229 irratti waan inni jedha akka inni Muhammad Bayan amma sirra dubbise kana irratti Imam Ahmad akka isaan jedhan sirra dubbatu isaa Imam Ahmad حديث ابن عباس كان الرتي وحديث ابن عباس جلال وحديث ابن عباس وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله جد أصل حديث واحد حديث كم مرة حديث ابن عباس كأما يعني ابن تيمية صحيح جلين سنرة سنرة ما جيد بيدو ابن تيمية نسرتي حديث يكون كل ساتو وكلها فيما يبين أن ذلك كان في المنام جد وكلها يريد كان حديث رواية نتيجة تتنهن رواية تمي رواية يعني كوار ضعيفة جريتني كوار صحيح جريت اللي دورت دبته جراني وجهي دورت دبته جرا وجهي كان كيسة وان دبته جري ما جرا وقد ذكر الإمام أحمد جشار ماله وفي ساتي وفي الرنكابن طيب التانسة قافي حمزة قافتها كمال جريت ترى إمام ابن تيمية نسرت حديث كان ربي إمام تيمية حديث كان وفي الركعة سجد إمام تيمية حديث كان صحيح جنة مال جريني كما في ذلك الحديث يجوني كإمام أحمد صحيح قريسان كيسة يجونا ماله ابن حديث توكو صحيح ما تمرتيسون مال قرين مرتيسان حديثا دبتني بود صحيح ما تمرتيسان كما جتشم ما يجوا كفان عرباتي أسيت غافية كسي همزة غافتن كما جتشم ما جتشم وان دورة دبرت مو وان غنا دفتي حديث صحيح سنمو دورة دبته مو غنا دبتو إذا ونوني كدورة دبته غنا ديبسه دبتو إذا مو دورة دبته دبرسه أكاسي سيبا تفهم بان جالتوما hangar maanu khanuman barbaade daqiiqaan yoo khayndu mannata daqiiqaan yage abdi wayge minna manani Saganni digdama qabdi. akkana daqiiqaan di sekondi di damman kana keessatti waan nana haasa'u jira ibnu teemiyaan bayaana irraa godhaa jiraan isinin jechaa jiran mallee akkuma Muhammad Amin jedh kamaa fil hadiisi jechuun akkuma hadiisa imaamu Ahmad odeesse keessatti وان امام احمد دبته ابن تيمية كتاب إساء خيستي بيان الراغود اجر افسر راخن صحيح ان جنن ابن تيمية اما سنفانما ايه يلا بارك الله فيكم أبا علي قلتا آئیے استاذ فران السلام علیکم بگنا گان نفتانی یادو تکا آجران رتی دقیقہ شن کنی فیتی یادا کنتانی جچس دیبیا کنن abdii geetaachoo اوكي naatoo haasa'uu jira gaama maama bayaanii wajji fixannee من فتن duba tartiibaan ofi abdii keenya maal taate آئیے دقیقہ شن کنی فی یوبسا امزاف daqiiqaa shanarra kaayi akkinin jee ammallee jara keenya firraa barruu as baaftanii haasa'uu miti kitaaba banaa haasawa abbaa feeteen gargaarsifadhu maama baya abbuma barbaaddeen kitaaba banii kitaabni kun kunoo kasheekaati asirratti kitaaba kanaati je'iiti qubarratti qabee haasa'e ammaa sawwanniniin si gaafadhe sheekhe baluu waan je'e fidee miti akkuma hadiisa sahiha keessatti dubbatametti amma fakkeenyaaf dubbii dhugaa je'ee dubbii dhugaa keessatti dubbatame jechuu soo dubbii dhugaa gaafa juu kana waan dhugaa jechuudhaaf fidate sii galee anamma gaafiinti ya rabbiin subhaanahu wa ta'ala manaabanis haa ta'u zaahiraanis haa ta'u ni argamaa taakka yoo argame dargaggeessa mataa guduruu fakkaataa naa dhageeffadhaa qaceelloo jara keenya abdii geetaachoo amma boodan gaafadhu rabbiin manaamaa fi zaahiraan ni argama yoo argame immoo dargaggeessa mataa guduruu fakkaataa naa qabadhu abdii geetaachoo akka boodan irraanfanne ni argama moo argamu manaabaanis taate zaahiraanis yoo argame immoo dargaggeessa mataa guduruu fakkaataa imaam Muhammadii je'ee ani imaam Muhammad maaliif ja'a kaan maaliif ja'a miti rabbiin ana soorti dabarsitanii bareedaadha inshaallah carranaa kennite ustaaz Muhammad Isaati anitti ufa inshaallah abo خلاص سيرن وجودي abdii geetaachoo kabajaan gaarii دقيقة ثانية تمرتني تمرت وامزا ديفا موستاز لك هيرن وجودي كوي اي inni deebisaan jiru jechuu barbaadaniiti yani siin deebisachuu barbaadaniiti isaanii atitti fuufi gaaffii keenis qabatte nan gaafatan tole ayyee deebisaan jiru jenna akkas jenne tasala deebisaan jiru osoo hin taane
akkaataa inni itti deebisuu fudhachuu Mana danda'e jala akkaataa inni itti seetaree fudhachiisutu karaan jira keenya. jechuu barbaade. Anaaf Dhiifama deebii kennanii deebiin kenneef dingata akka waan biraatti hin fudhanneef jedhee deebisaa jiru osoo hin taane Yeroo Ana inni dogoggora eeggatu Ustaz dhuga Faraan. maali akkana dogoggora isaanii sirreessaa Raamzaa kiyya dhiifama Dogoggora guddaa kooda dhiifama sirreessi anatu iyyuu Muhammad hayyee boodan naa deebisi deeqaa guututti boodan naa simmiti deebisi. Raamzaa kiyya dhiifama isaaniif Tole sirreessa maaliif tole jennaani tole Ustaz Faraan. deebisuu jalqabe osoo hin taane Ayyi akkasi. yeroo eeggatanii deebisan jechuuf adeete abshir. If duuban naa Ayyee deebisi. daqiiqaa kenniif. Deeqaa Daqiiqaa afur shanirraa naa kenniif eegi. daqiiqaa afur. Shan eegale lakkee horii miti. Yoo haasawan dhagaye gaafiin tiyya akkaneetti rabbiin ni argama manaabaanis taate zaahiraanis yoo argame dargaggeessa mataa guduruu fakkaata yoo manaabaanis taate zaahiraanis argame dargaggeessa mataa guduruu kapaarkii keessa dhaabbatu fakkaata imaamu ahmadii miti abbaan fedhe haa jedhu shaydichi kitaaba kana keessatti akkuma hadiisa qulqulluu keessatti ja'amee je kitaaba isaa keessatti waan je'eef jecha fedhu imaamu ahmad bira deemi akkuma feete godhi rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni arkama yoo arkame mataan isaa guduruudha paarkii keessa dhaabbata siigale hadiisni sahiihni shayni baanu ka amma hadiisa sahiha keessatti ja'ame kuni sahiha kame maaltu sahiha godhe wanni kana hamzaa sheedaa birbiratti rabbiin dargaggeessa fakkaata jechuun osoo sahihaa miti abbaan fedhe je'e rabbiin dargaggeessa mataa guduruu fakkaata jechuun haasawa bocolaati. Haasawa Nabi Muhammad irraa dhufuu danda'uu miti. Nabi Muhammad rabbiin akka hin argamne akka ijji isatti hin dhaqqabne nuuf hima. Siigalee soo gaafii tiyya kallattiidhaan naaf haa deebisanii hoggaa haasawan ammaas yoo tokko dadhabe tokkummaan haa haasa'u nama lamaa sadiin haasa'u osoo hin ta'in kitaaba banee kaameraatti qabee kitaaba hangana peejii hangana irratti kitaabni kun akkana maqaan isaa peejii hangana irratti kana haasa'e akkana jee an imaamu ahmad maa ja'aa fi maa hin jenneemi kaayyoonti maal rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni argama argamummoo manaabaa fi zaahiraan dargaggeessa mataa guduruu fakkaata waliigallee eebaluu je'ee maarreen je'ee kanan gaafanne kallatti namni immoo rabbiin ni argamaa dargaggeessa mataa guduruu fakkaata je'e islaamummaa keessatti maali islaama moo kaafira jennaan nama san hanganuma yoo namaan galin naan galle ja'anii namaa dabarsu ummata keenya laalaa obboleeyyan kiyya laalaa miti ragaa laalaa jii ragaan akkana jee kunoo kana rabbiin ni argama dargaggeessa fakkaata yoo ragaa qabaatte yoo immoo rabbiin hin argamu dargaggeessan fakkaatu jette namni rabbiin akkas je'e hoo maal ta'a islaama moo kaafira siigale abdii geetaachoo wanni inni itti deebi'ee si akkanaa katabattu fadhu akka kara biraan deddeemne yoo amma booda ummata keenya laalaa akkana ibsuu miti waan fedhe haa jedhu maarree ibsuu fadhee miti rabbiin ni argamummoo dargaggeessa fakkaataa manaamaa fi zaahiraan yoo fakkaate ragaan isa jira siigale rabbiin mataan isaa guduruudha paarkii keessa dhaabbataa rabbiin jechuun dhugumatti rabbiin malaa yoo ragaa qabaate tanarratti deebisaan hafaa kannu yoo ragaan qabaanne immoo namni rabbiin akkas je'e maal ja'ama hanganuma fixadhe daqiiqa takkitti dhiise. Okay, baay'ee gaariidha. Amma Ustaas Faraanitti dabarra gaaffii Hamzaa sinii galeera dheetana manaa yoo siniin galle gaaffichi rabbiin ni argama manaanis taate zaahiraanii yoo argame yoo dargaggeessa mataa guduruu fakkaataa kan paarkii keessa fakkaatu yoo wanni kun hin jiraanne hin mul'anne namni kana jedhe immoo akkamitti ilaalama islaamummaa keessatti jedhe gaaffiin kee kanaa mi Hamza? Thank you Abdii Geetaachoo kana gaaffiin kee. Ayyee Ustaas Faraan yaada keessan daqiiqaa 5 kenniif. Ayyee. በነገራችን ላይ ዋንቶ ቆኒ ላይ ያስረታ ደምሳ ዱባቸው ባዳ ከስሪ ሰው ወርባል namni gaaffii gaafatamu daqiiqaa wal qixan kennuuf በነገራችን ላይ namni gaafatu daqiiqaa tokkottis gaaffii 10 gaafachuu danda'a daqiiqaa tokkotti gaaffii 50 gaafachuu danda'a laakiin ilaallee sinii daballa yes akkasi dhiifama namni akkasi duraan dursatti wal ahla sunnaa wal jamaa maalinni waan jedhu irraati nuti akkamitti amanna waan jedhu isinii ibseetiin san booddee immoo gara wanni itti deebi'aa jechuudha gara gaaffii isaatti inni jalqabaa ahla sunnaa wal jamaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wayitti fakkaata walaa shabaaba walaa dargaggeessaa fi jaartitti fakkaata jennee hin amannu. Maaliif jennaan
شيخنا بخاري الأعمال جد نعيب بن حماد الخزاعي كان جد من شبه الله بخلقه فقد كفر جد نمني وممتي ربي فكيسي يقوم كفر يجراجد ومن جحد ما وصف الله به نفسه وأن ربنا في التوصفي أجد نمني موجد يجد فقد كفر أمس كن كفر يجد وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها وأن إرجم ربي فيه الله نتين أفوام قرو اتين جتشون كن فكيسو ميتي جدني لفكا عن جتشونا تولي أسمى الرتي مال جدي فول ما دبشاني صدمي تقرتي شرح الفتاوى الحموية الكبرى كان الشيخ الإسلام ابن تيمية كان من نما جي تشاجر كن ما لك جدا كتابك أنا الرتي مال جدا ورد حديث يفيد رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ربه مناما على صورة شاب مختلفا في صحته صححه بعض الأئمة وضعفه آخرون جد قارين سري لجراني قارين مو سري متجدني جديد كان إني كاجر وعلى فرض والإنسان قد يرى ربه في منامه على صورة مختلفة وتكون صورة التي إيمانه فقد يراه في صورة شاب أو في صورة شيخ مع اعتقاد جديد كان دبت كان جيتشونو ما جيتشونا وانجلو كان مو سري تلاقي فدا ابن تيمية اللي جاجرو كتابة شرح الوصية الكبرى لابن تيمية مال جدا مجلد تربفا فول سديت رتي وكصفا سديت رتي كان جدا وقد يرى المؤمن ربه في المنام يجد مؤمن توكو ربي سا مناما أربود هندندا متنوعا على قدر إيمانه ويقينه قدر إيمان ساتي في يقين ساتي نربوندا فإذا كان إيمانه صحيحا لم يراه إلا في سورة حسن يو إيمان ساك سري تي حالة سري بريدات أماليهن أرجو وإذا كان في إيمان نقص يو إيمان سار مهير إنك جرتاتي إيمان ساكن مزين بلوى يوتيو رأى ما يشبه إيمانه وإيمان سافكاته أرجى ورؤيا المنام لها حكم غير رؤية الحقيقة في اليقظة كان سبري جلنا مرا نمني أبجود أو أرجع إني أبجود أن أرجع سريسا وفكات جتشود أمتيجي كان جتشو فكينيا أنا أبجود أن أبدي جيتاتشو أكس تيتين أرجع يونجد أبدي سنة نورمالي أبدي تككلينيا سنة جتشود أمتي كلام شيخكم مال جاجر نمني أبجود أن كان أرجع جتشون ربي سنة فكات جتشود أمتي جدني تكنجرد بطارة جرا جتشود ولها تعبير وتأويل لما إساف تعبيرها في تأويل كبكاتا تيكا مكبا حديث سمالي أكيد تدبتا ممتي جراني لما فيها من الأمثال مضروبة بالحقائق فكينيا اتنكاوة مثلا حقيقة سامو اتنكاوة ما جران يعني كان جتشون أن الإنسان قد يرى ربه في منامه والرؤيا في المنام غير رؤيته في اليقظة ربيك إذا أبجود أن أرجيك إجان أرجيك جتشون أنت إجان أرجيك جتشون مو ربي سحقيق أسنك آمس حقيقة أرجيك جتشون متي مالري ففي اليقظة لا يمكن لأحد غافلين غافل ربنا من أرجودان كجد لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار كجد القرآن ما جد شيخ نكون إنهم شيخ إني سري متي تاجر وجد إيركم سه نمني الربا كيسا يوتي أبجود أن جد أمامله قالوا نمني ربي أرجيتك هنجرو لا يمكن لأحد أن يرى الله ربي أرجود هندندو في اليقظة وتر في نت فالصواب صواب نساء مال رجلنا أنه لا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا أبدا ولا منام نساته إجاني ساته ربي سحقيقة سنة نمني إجان أرجود هندندو دنيا رتي أبدا جلموني أنا ندبت بكسا كتابة سنام باسي أكاد سودان داجي تشول سولي اتيانسي مال جريري حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق حتى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وممتوته هندما كان شالنو وما هندما كان شالنو والصواب أنه في ليلة المعراج لم يراه بعين رأسه حتى ليلة المعراج دي بسار وانتيف دقيقة شندبالي فرصة أمزارا في اللي يويب سبر بعد دقيقة أندبال وانتيف بود تك أوبس اوكي ويت ماشي بلش سير وانتيف لالي أفان مرة تيجا فدا دقيقة شاني أستاذ فراني فكني توكي أفان مرة أنتم مرة كعب سكي أنتم مرة جتوني إبسيتشا سيبا تمرة كافي تانتي كافتا لك نعم دقيقة أنت بلا ممكن دقيقة لما توري دقيقة لك شاني ونور قدتي ديس شدقيقة شانو قدتي جتون إبسا سيكا نارو كديبي سي ديبسارو أو أستاذ أمزا إبسا دقيقة رتي إبسو دقا
ibsa jaaniititi deeqaa Yoo bal'aa Daqiiqaa ta'e shan sii kennamee anaaf akkamitti qixxee daqiiqaa shan kennamuu danda'a nama deebii deebisuuf jechuun gaafa. gaaffii gaafattuuf deebii Walaa bal'aa himti. yoo ta'e Hamza. ani bar daqiiqa takkaa'uu naan kannini afaan irratti hin gaafadha ani deebiftaaf hin siin jechu jira bar Ka deeqaa shan gaafatte fixatu. yoo min fixe bar ka gaafatte iyyuu finne deebisee. Sana yeroo fixe ka biraa afaan irra na gaafatta. Kanaa gaafatte Awoo deebisee. tartiiban wayya gigaa abdii geessaa Jechuuni? deeqa shanan kiyyanarra kaayi takka asa odiisi. Maalirratti walii galtarree amma? Daqiiqaa shanan kiyyanarra kaayin jee fedhu fixadhe Siin jee. deebisee gaaficha siin deebisne. Maaliif? Gaaffii ati gaafattuuf deebiin ni deebisa akkamitti daqiiqaa shan shan qixxee kennama abadan hin danda'amu malee. Sirma addunyaarra hin jiru. Kanni fayyaa haasa'u. Ayya, okay. Ayyee deeqaa shan kenniif. Hayyee itti hafuuf daqiiqaan sila wal qixan waan ta'eef jechuudha. Itti haasee maal jedhee hatta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Israa wal Mi'raajiin deemanillee rabbiin ijaanin arginee jedheedhaa dubbate jechuudha. Itti haasee maal jedhe وأما رؤية المنام فيمكن أن يرى الإنسان فيها ربه. سريت أجفت أديبين أستر قطع يشود أديبين نمني أبجود أن أرجود دندا وانجر أساسي كنا يشود. أما منام كيسة نمني أرجود أدندا وهذا باتفاق طوائف جد. طوائف نكولي قال لك أرجود أدندا ولا ينكر هذا إلا الجهمية. جهمية وتاتي ملي ردي وكان نجرا جهمية رتواتي ملي وان كان كنديد ورا جهمية جد ملي أرجود أني دندا قالوا أرجود أنا جد مربي سري أرجع كان جد وسري تتسير سجى شو تديمه ربي سمع دكما سنرجعه أكمل ترجع وان جد الله تو قالوا جهمياته أبجود أنا أرجون دندا وجدا قالوا كان أبجود أنا أرجع نمني جد مو يو كيرجع ربي صلى الله عليه وسلم أرجع كجد أنا يو إني ربي حقيقة أرجون ذلك كان أبجود أملي جد أي إلا جهمية وذلك من شدة إنكارهم لرؤية الله واني كان جدني في ربي أرجون دندا وان جدني أجركون ربي أرجون دندا وجدت جهميان كان أبجد وان كان ديدو نون مربي القرآن كيستي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة جلا ربي رتين أرجنا وانت ربي أرجون دنيا وانت جدّون يقول المؤلف رحمه الله جل جلاله إن جميع الطوائف أثبتوا أن الله يرى في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارهم لكن يبقى إشكال وهو جلاله إشكال وهو هل يلزم الرؤية الإنسان رب في المنام أن يكون على تلك الصورة التي رآها؟ لا سقافين إرجع كسي نمني أبجود الربين أرجع أكما ربين أبجو أرجع سنتي ربين أكسي جتون هم زنجا ما جد إجا كاس جنة ما جد يقول المؤلف أبان كتاب ألف ما جد لا يمكن هم توصلهما أبجود أني درجة كيس أرجع منامي جد أمي سنن جد مربين درجة كيس أمتي لا يمكن مال ماله لأن الإنسان يرى ربه على قدرة إيمانه ويقينه نمني أكما فكينيا في namni tokko akkuma dubartii tokko jaallatutti arga dubartii sana sirriitti jaallatu taanaan malaayikaa fakkaatetti mul'atti abjuudhaan hin jibbataanaan fokkittuudhaan itti mul'atti abjuudhaan illee jechuudha. Kanaafuu namni qadrii imaana isaatiin arge jechuun rabbi tikikkilii arge jechuudha miti. Shawqii fakkeenyaaf ergamaa rabbi abjuudhaan namni na arge dhuguma na argee jira jedhan namni tokko fi ergamaa rabbi argeera siin jedha dhuguma dhaare sirriidhaa miti rabbi tikikkilee ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam haqiiqaa isaanii wasfiidhuma isaaniitiin sirrii arge namni abjuudhaan jettee amantaa kalla akkasii miti. أبان كتابه يلقي دند أموجد مالي جنان فإذا كان إيمان ويقينه رأى ربه في سورة حسنة وإذا كان إيمانه ضعيفا رأى ربه رؤية تشبه إيمانه لأن رؤية المنام لا حكم آخر أبجود أن يترجم حكمي براك إنما ملي حكمي إستكيس إجان أرجيت سنادا متي سنجد الكيني دبتها راجو لأن رؤية المنام لا حكم آخر يختلف عن حكم رؤية القضاء ولهذا تعبير وتأويله جد ايش تديمه كتاب تمييز الطيب من الخبيث كان جد كتابك انا اشرتي مال جد سيتن كتابك انا رتي قلت حديث جد رايت ربي في سوره شاب امرض دائر على السنه عوام متصوفه وهو موضوع مفترى جد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كجبه ارجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه رتي كجبه ميتا كما قال التاريخ السبكي وغيره والله تعالى أعلم أموريد أنجرا أسرت غافين إسا غافت لتوكو يو جراتي جيشورا حديث برا اللي دبلو أنجا حديث نكون ضعيفة كتير إرغا ونيتي جيشورا مال جرا حديث برا رت كتابة إلى للمتناهية كجير رتي زي كاكا مثلا شيخنا كتابة كلا دبتين تمورا مال جرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوكي سكندي أوكي تمورا حماد بن سلمة عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة شاب أمرد جعد عليه حلة خضراء كجد كل حديث نقول قال المؤلف هذا الحديث لا يثبت وطرقه كلها على حماد بن سلمة
قال ابن عدي قال قبل أن ابن أبي العوجة كان ربيب حماد فكان يدس في كتاب هذه الأحاديث. قال لك لا يثبت حديث يكون جد. كنافو تلبيس الجهمية كانوا من نجد الرتلة في دون أن ذاك دعوة قرتي أشي مرتي ما جرى بيان تلبيس الجهمية كجد الرتب. وهذا الألفاظ جدلان، وهذا الألفاظ ينكر أهل المعرفة بالحديث أن تكون من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حديث يبين أن حديث إكرمة هاجر راتنا جلاش كرفكاتا. سو على كل حال إرجما ربي صلى الله عليه وسلم حديث كان جرو دبتان ستفكيلين يا ربي سسري أرجان جيتشو قامتي أوتو حديث يكون صحيح جنيو جرو أمو ابن تيمية حديث يكون سري أن جن إسافده صحيح جد أن ابن تيمية جد أن التافدو، كما أن في حديث الصحيح جد ماله حديث يكون صحيح جد أن كيني، كما أن في حديث الصحيح جد شو مالي همزة نبادرس. دمير دقيقة galatooma daqiiqaa 10 fayyadamtanii amza miitiirraa kaafadhu daqiiqaa 5 kenniif gaaffii kees gaafadhu deebisi daqiiqaa 5 kenniif obsa tole abdii geetaachoo gaafiin xiyya deebite akka isaan deebisanitti abdii miti gaaffii kee beeku uummatatu beekaa abdii miti gaaffii kee beeku dhaggeeffataa ture siin deebina hojii irratti gaaffii dabaltee abdii geetaachoo sirraa buuna okay qoyyaa ustaas kiyya galatooma gaaffii ati gaafatteef sirraa gabbuuna maali heeranuu kabaji qabboleessoo kuno si deebisaan jira yee miyootii godhatan isaan maalirra walii galle namni walittiin banatuun jenne walii gal amma gaaffii ati gaafatteef deebii isaan deebisan uummannis dhaga'eera ati dhageesseetta deebiin keessan asitti naan taane jedhi deebii gaaffii kee nutti lakki an atiin si gaafachaa jira gaaffiin si bira kaa'e deebisaa siinaa kanni akka isaan fuute wanni ni deemaari kana deebisi haya namni akkaataa imaana isaatti akka imaana isaatti abjuudhaan ni argaa jiranii si deebisanii jiru. Nama tokko baay'ee jaallatte yoo ta'e si galee sadarkaa imaana keetiitiin jedhanii dubbatanii jiru isaan. Joon dogoggore miyuutii godhatanii natti mudandeessu. Okay. Soo rabbiin manaa baannee argamaa jechuu akkasiimi? Ustaaz dhiifama alaaf kennu. Gaafadhuudhaanii kana moodaa aragti. Akkas taanaan gaaffii afaan afaanii baak zaward haasofnaa jechuudha. Afaan afaanii. Sookee nan fudhadhaan kan. Miyuutii godhatu. Walii deebiftu. Amza. Amma kasi gaafannaan hadiisa balleessita dinqata jedha maasii qabdii kiyya. Rabbiin abjuudhaan argame jedheeraa sirriidha jennaati yoo jette balleessuuf deema hadiisa jechuudha. Kanaafuu baak enda warri na gaafata waliin deema jechuudha. Afaan afaanii ol gaafanna. Rakkoo qabu. Ustaaz Hamza Sheek Jaabir miyuutii irraa kaafattaniit isaanuma walii deddeebisaa gaafachuu dandeessu? Moo daqiiqaan sirraa balleeffame daqiiqaa keetti deebite gaaffii keetti deebite? Geetaachoo ani gaafa ustaad Faraanaa sa'u banadhee guutuu akka illee taatu. Hin banan. Maali duba waliin kabajuun gaarii mitiire? Maaliif anatu banachiise maaliif hin banachiise beektaa? Maali ani gaafiin si gaafadhe. Waan hin beekne isaan akka deebisanii hin beeku kaane waan hin beekneef isin akka walii galtanii. Irra naa deebise obsa. Gaafiin ani gaafadhe rabbiin ni argama. Manaa baanoo zaahiraanis ni argama. Yoo manaa baan ni argama kan jettu taate rabbii mataa guduruutii argama. Rabbii dargaggeessa fakkaatuutu argama. Sigalee haasawa isaa keessatti kije akka imaana keetii keessa wal dhabdii jee argaan rabbii. Imaana keessatti argaan rabbii ka wal dhabdu ammoo wanni agartu san rabbii dhugaatii miti. Soo rabbii kijibaatii jira dubo rabbii nati agartu. Rabbii kijibaa tokko kaate agartuutu jira. Wanni ati agartu san rabbii dhugaatii miti. Ammoo rabbiin ni argamaa manaa baan. Rabbii kami ka argamu rabbii dhugaa sani moo rabbii kijibaati. Haasawni zaahira lafa ta'a dhageeffadhu raasii deebi'a. Rabbiin ni argama. Yoo argame manaa baanoo ni argama. Hoggaa argame rabbii mataa guduruutii argama. Imaana wal dhabaa jee. Imaana keessa gaafa wal dhabu. Rabbiin abbaan imaana qabu san bareedaan argu sanillee rabbii dhugaatii mitii jee. Soo rabbii kijibaa manaama keessa argama moo rabbii dhugaati. Siigalee? Wanni addanaa baasuu qabumma Sheek Faraanaa isaa keessatti kijee tartakka. Hadiisni san inumaa dogoggora ja'anii tartakkallee muma lafaa ka'ee lakki rabbiin akka manaamatti argama ja'anii hoggaa argame immoo akka qadrii imaanatti argama ja'anii namni imaanni isaa laafaadhaa rabbii biraa arka namni immoo imaanni isaa bareedaadhaa mucaa bareedaa tokko argaa
Haasawaa kee keessa jette sheekha inni jirti waraabamtee jirti abshir abshir. So rabbii yeroo ati imaana qabduu fi rabbii ati yeroo imaana hin qabne agartu rabbii dhugaa san immoo rabbii kijibaa jira rabbii lamaa jira. Hadiisni kun sibiratti dhugaadha. Akkama ulamaayii je'e ebaluu je'e maarree je'e jettu kana dhiisiititi. Gaafiin xiyya daarektilii rabbiin ni argama. Manaabaanis tahee zaahiraanis. Yes ni argama takkaa hin argamu. Yoo argame immoo manaabaanis taatu rabbii mataa guduruu rabbii bareedaa rabbii bifa qabuu jira. Hanganuma fixadhe itti deeme. Haasawoon dheeressin gaafii xiyya qofa irratti xiyyeeffadhu. Daqiiqaa naa kennamuufi moo waliin haasoftu? Hamza. Hamza Sheikh Jabir. Akkuma qabu akkuma feetetti ni haasawu. Akkuma barbaadetti ni haasawu abshir. Aan bareeda akkasii waliin asiin gadhiisuun barbaade bara. Bareeda gooti. Akkasi bareeda haala wanti eeguun. Daqiiqaa dhiisiiti. Bee gaaffisaa deebisaafi. Okay. Gaafiin ni jalqabaa rabbiin ni argama kan jedhe ragaa naaf haa kennu namni rabbiin ni argama jedhee jiru ragaan isa gaafadhaa suma irratti. Ani kan jechaa jiru ትክክለኛadhaan ija kee kanas rabbiin subhaanahu wa ta'aala boqonnaa jaafaa quraana keessatti laa yudrikul absaar wa huwa yudrikul absaar. Iji isa arguudhaan dandeessu ni garuu arguudhaa danda'a rabbiin subhaanahu wa ta'aala waa hunda arguu danda'u humtuu isa arguudhaa hin danda'u. Ammallee dargaggeessa fakkaata rabbiin jennaan maalan jedheen rabbiin subhaanahu wa ta'aala quraana boqonnaa 42 lakkoofsa 12 irratti leessa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basiir. Rabbiin ka fakkaatu tokkollee hin jiru inni argaa dhagahaadha. Yallam rabbii wajjin fakkeessinu nuti. Mujassimaa jarri jedhan keessa hin jiru rabbii wanti fakkaatu tokko hin jiruudha. Eenyumee rabbiin arguun hin danda'ama kan siin jedhe ragaa kenni jalqaba. Kana gaafii koo. Sheekh amma xiqqoo dura hoggaa haasoytu namni imaanni isaa laafaadha rabbii bareedaa. Rabbiin arguu hin jenne. Rabbiin arguu hin jenneen. Rabbiin arguu hin jenne. Na obsigaa na obsigaa. Ati ragaa jalqabaa fidadhu kan koo sanaas kan koo sana gaafachaa ati rabbiin hin argama kan jedhe ragaa baasni agarsiisa eenyu siin jedhe. Ayyee tole. Haasawuu mamma ifii jette sheekha ni diddee. No haasa kan koo jedha anatu ibsata maalina kan jedhe maalan kan jedhe sanatu ibsata kan isin jechaadha jiru sana ragaa baaseen kitaabarraa si garsiisa maala kan jedhe ati garuu jalqaba rabbiin hin argama kan jettee fi obsi sheekha obsi gaa sheekha na obsi na obsi ragaan barbaada jettee miti amma afaa siifiin dubbisaa dhageeffadhu kitaaba ammaa tireefuu dubbisaa turte sani maal jaa kama fi hadiisi saxiix jaa maal jechuudha kamaa fi hadiisi saxiix jechuun akkuma gartee hadiisa sahih keessa jirutti jaa. Ishi hadiisa sahih sun eessa jira? Obsi siifi manni nuyi. Hadiisa sahih sun eessa jira? Obsi gaa antana diddaa fi garra siifi mujjira. No kan wal gaafataa jiru afaan afaa'itti wal gaafataa jira hadiisa sahih sun eessa jira fi hadiisa sahih. Hadiisa sahih sana baasi. Tole haasawuu kamaa fi hadiisi sahih jedhee akka hadiisa sahih keessatti jiru jedhee hadiisa sahih sana baasi. Wal dhageeffannaa miti ree. Wal dhageeffachuu miti walitti isin gadhiisa wal gaafadha walii deebisaa jedhe. Amma hadiisa sahih sana deemiti bili. Hadiisa sana bili. Never. Haasawni kanaan dalagu. Siifin karaa calqii dhageeffadhu. Kamaa fi hadiisi sahih jedhe hadiisa sahih sana fidi meerree isin jedhe. Eessatti kan Ibn Taymiyyaan hadiisa sahih jedhe inni jala kaa'e fidi hadiisa sahih sana. Inna gama na fakkaata Hamza. Abdii Geetaachoo na dhageessaa? Dhagaan jira. Ani wanni niin taraa duraatis deeqan haasawina jeef haasawaa akka pentee san hin fadhu beektaan zaahiratti haasawuun barbaada. Jechuuni afaan dhagaafatteenna walii deebisaa dheetanii daqiiqaan haasawinaa wanni niin jeef haasawa kanaan beeka gaafii tana dheeysuuf akka karaa haasawa kanaa fiigan waan hin beeku. Eessaan jirru eegga sila hadiisa kana ila jalqaba irraa anamiti Ustaaz Muhammad irraa kaasee Muhammad Amii kaasee anillee kamaa fi hadiisa sahih sun eessa jiraa siin jedhan. Obsi kha in fiigin sheekha obsi barsiifin karau jira haya mute ko deeqa nu kan nebo deeqa shana keenya nu kan haasawun barbaada baaken doordi jenne walii galleerra baaken doordi atis na gaafadhu si deebisaan jira anamma na gaafatteenna si deebisa afaan afaanitti atis na gaafadhu si deebisa rakkoon hin jiru qabdaami Hamza Abdii Geetaachoo deeqa nu kan nu dandeessaa please. Jechuun amma akkoo dubbataa jiru. Daqiiqaa dhibba isinii kennameera bara. Daqiiqaa hedduu isinii kenname faayidaan qabu. Namni akkasuma haasa'ee baataanaan waan quncoo tokko deebii namni fudhatee bawas keessaati. Haasaa ooltanii daqiiqaa dheeraa. Amma garuu baaken doorri haasa'u afaan afaan. Yeroon an haasa'u naa obsutti hin jirtu bara.
سيوبسي كما في حديث صحيح جنان حديث صحيح ابن تيمية جلسون إيسا كيس جرى في ديش جدان eber siifin fidaa obsuttiin jirtu nan أيه نافي dhageeffadhu. دا Obsaa fi mee ustaas أيه isinii نافي دا haa fidu. راكون نجر نافي راكون نجر الشيء Tola ayyee. كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي خيانين أرجيه في صورة شاب إسادر جيس فكاته أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء درجيس فول سابريدو خمتان كتيج على خباركي خيس دابتو أما سيغلي Miyootii irra jirtu lachan keessaniyyuu. حديث نسان جدو إسادر جيس فكاتون جدو سريس دبسي أنا سريس دو Miyootii irra jirtu Hamza. Hamza miyootii irra jirtu. أبشر مال إنجي وجدت إسادر جيس فكاتون جدو شاب أمرد جتشو مال جتشو إسادر جيس فكاتون جدو ميني كموكا شاب أمرد جتشو مال جتشو إسادر جيس فكاتون جدو إسادر جيس فكاتون جدو إساجي جيغرا ماجرو جدو ما هي كان شاب أمرد جتشو مال هاتي جتشو هيك سريس تنجدو أكل زيادة جنان أنا مو إبكام كتكين أكل زيادة إسادر جيس فكاتون جدو دا ما أوبسي شاب جتشو مال جتشو إكو إسا فكاتون جدو ميتي كنيكا موسين جدان إسادر جيس فكاتون جدو ميكا ما لا في صورة شاب جتشو مال جتشو نعم مي إسا فكاتون جدو كا في سورة الشاب في صورة شاب جتشو مال جتشو إيميجي درجة جيسات جدا مالي إسا فكاتون جدا إيميجي نفان روموتي مال إسا فكاتون إسا سورة درجة إيميجي نفان جيسات روموتي مال سورة شيخ درجة جيسا فكاتون جدا مالي إسا فكاتون جدا إسا فكاتون شاب إسا إيميجي جيجي رماجو نفان جدا روموتي مالي نو إيميجي سورة جدا دوبا درجة جيسا فكي جتشو مال تاتي إسا فكاتون جدا موسين جدا إسا فكاتون جدا ميني كم إسا فكاتون جدا إسا جيجي رماجو لا جدا شيخ فرع إسا فكاتون جدا إسا جيجي رمو جدا كم في فكاتون جدا صورة مالي إسا فكاتون جدا شاب جتشو No. مال جتشو ده Suuraa dargaggeessaa kan fakkaatu jedhama malee isaa fakkaatu jedhamee ni qabu. suuraa dargaggeessaa kan fakkaatu fi isaa fakkaatu jechuun maali garaagarummaa duuba Gargari garaagara farqii guddaa qaba malee giraamara afaan oromoo barreeffamaatiin farqii guddaadhaa qaba. Naxwii barreeffamaatiin farqii guddaadhaa qaba baleessa kiyya. Ilaali ka dargaggeessa fakkaatu isaa fakkaatu jechuun isaa fakkaataa jiru jechuudha. Ka fakkaatu jechuun immoo dargaggeessa ka fakkaatu argee jechuudha. So itti deemi. Hin jedhu akkasuma garuu itti deemi rakkoon hin jiru. كما في الحديث الصحيح في صورة شاب جتشو مال جتشو Suuraa dargaggeessaati jechuudha. suuraa dargaggeessaa fakkaatu jechuudha miti ree Ati bari akan jette fakkaatu hin jenneeti. Ata hin fakkaa akkas hin jenne kan suuraa dargaggeessaa fakkaatu naaf jee okay akkas taanaan waliin deemna ana keessatti sirreeffadhu siin jedhee kabar deemuu dandeessaa. lakki la sheefaraaki wanta karra gogoguu gaarii miti sii galee suuraa shaabbiin jechuun fakkii Isaa dargaggeessaa fakkaatu jiru jettee hitte. Hin jedhamu akkasii. yoo na loqoda xiyyaa siif hin galle Ta'uu garuu objektiin suni waan sana raawwataa jiran ta'uu danda'a. isaa suuraa dargaggeessaa fakkaatu jechuudha miti. Akkas isaa suuraa dargaggeessaa ka fakkaatu jedhama isaa fakkaatu miti. Isaa fakkaatu jechaan isaa jijjiiramaa jiru jechuudha. An akka loqoda biyyaatti akka loqoda biyya keessanii hin beeku. An hadiisas bachii qabee. Fi suurati shaabbi jechuun suuraa dargaggeessaa ka fakkaatuun argee jedhe malee isaa fakkaatuun jedhamu. Isaa fakkaatu jechuun otoo inni fakkaataa jiru argee jechuudha. Ayi baali midhaan. Haya rabbii dargaggeessa fakkaatuun arge jeemoo hin jenne. Lakki suuraan argee jedhe suuraa dargaggeessaa ra'ayitu rabbii fi suurati shaabbiin jedhe rabbi kiyya suuraa shaabbiin dargaggeessaan argee jedhe. Malee isaa fakkaatu jechuun rabbi suuraa dargaggeessaa arge moo rabbi suuraa dargaggeessaa fakkaatu arge. Ilaal fiicilii kana nu raggochaa jirtaate ilaali. Ati fiicilii kana sila faayila kan godhaa jiru eenyudha jennaan asitti faayila kan gochaa jiru nama arge sana. Ati immoo faayila eenyuun gochaa jirta rabbiin gochaa jirta faayila. Faayila rabbiin godhin faayilaa fi maf'uula adda baasi bariisin jechaa jiran.
يونحوي برتة تدا يا كنابو فاعل حبيبي كان كانوا جيتات وان كان كان درجيت كانوا جاجو نمشي عبد كان أرجع ماله ربي متكرر وتاجو أتكوار ربيني درجة جيسة تيجي جيرا ما جوتي فاعل بوتي ربي كاو جرتا لا كان جلال قال رسول الله سينجي رب جنة شيخ أخي أنا دور عنده قرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخنا دقيقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي كنجي رأيت نين أركي ربي خي في صورة شاب فكيدر جيسا خيست ربي أركيجي أمرد له وفرة جعد قطة خرفين سيجرتي فريسته بريدا رفنسي فريسته هين أركي جو إسادر جيسا فكاتو سيجري أنا ما قافين تيا أي ستي جتي متي خنو كما في الحديث الصحيح جتشاجرا رب سبحانه وتعالى منامانيس تهي ظاهرانيس ني أرقما أي قافين كبر أنا ديسني أفانو مرة نادي بسيقا يوم ابن تيمية إنجن ابن تيمية سنجتشو جران ابن تيمية إنجن كما في حديث الصحيح سنجتشارا أكا حديث صحيح كيسا تدبتا متجده وان كان دبتا جرا مي حديثة كان قد بوسي تدبسي مي قد بوسي دبسي حديثة كان باسي دبسي قد بوسي برت دبسان جرا أما قافي أفاني تنسيقا قد بوسي دبسي حديثة كان قد بوسي تي ابن تيمية حديثة كان أوبيسا في ديج كان دبتا جرو كما في حديث صحيح جتو ورا دبتني ما كوي أما حديث كتاب ابن تيمية خيسر قد بوسي دبسي كتاب ابن تيمية خيسر وفي ابن شيخة أوكي ابن تيمية خيسر ونني سيقافة تجرو ماني أكا حديثة سيئة خيسر دبتا متي جتشاجرة كسيمي شايني tole fakkeenyaaf an kitaaba qaba save your life kitaaba jedhu qaba kitaaba koo keessatti waan macaafa qulqulluurra jiru kaa'een jira waan kitaaba booda beeksifatta sheekharaan namni sabdara ishi macaafa biraa yuusinaa jiru macaafa biraa keessattu macaafa wal keessatti kitaaba kee booda beeksifatta sheekha kee ni beeksifatta kitaaba naashama qabu sodaatiin naashama qabu sodaatiin waan tokko jirela fakkeenyaaf macaafa tokko keessatti ani macaafa kiyya keessatti yoon jechuudha macaafa kiyya keessatti waa'ee macaafa qulqulluu keessaa yoo fudhadhee kaa'e waan sun sirriidha jechuudha. Sirrii miti bar macaafa kana keessatti gabaasan gochaa jira. Ani gabaasan gochuu jira waan macaafa kana keessa jiru. Ibn Taymiyyaa waan macaafa keessa jiru fidee gabaasa gochuu jira. Bar macaafa keessa haa jiraatu bakka fedhe haa jiraatu rabbiin ni argama siin jee rabbiin ni argama. Gadi buusi siin jedhan immoo hin jenne Ibn Taymiyyaan kana gaafiin koo hin jenne Ibn Taymiyyaan argama jenne. Tole ayye namni biraa ka gaafin haa deebisoo jiraate gaafin an si gaafachaa jiru dhagayaan jirtu rabbiin ni argama aboo rabbiin ni argama Ibn Taymiyyaan an argamu rabbiin siin jedheera rabbiin argamuu hin danda'u wayittillee fakkaatu Ibn Taymiyyaan jedhan jettee ka kijibde fidi siin jedhan bakka itti jedhee kunoo kitaaba isaa keessa barreessee baratana jenne inni kan namaa kitaaba keessa select godhee fidiyaas keessa kaa'u jira maqaa warra kitaaba kana kitaaba kana keessatti inni dhugaadha jee fidate moon fidan hold on please tiko hina dhaggeeffadhu elaan raawii eenyu akka haasa illee fidee kaa'u jira Ibn Taymiyyaan bar raawii kana fidee kamaa fi hadiisi sahiin jedhu ture silaa gaafa fidu hadiisa dhaqaa'eeti maal jedhu marratti fakkeenyaaf kitaaba isaa keessatti talbiisu xayyib bil tamyiizul khabiith min at-tayyib ka jedhu hadiisa kana keessatti hadiisa da'iif sahih ka kaa'ee jira achi keessa dhuma sarratti maal jedha hadiisa kana keessatti jalasaatu da'ifa sahiha da'ifa jedhee kaa'atan saa في صحيح جدي كاتتي مجافة صحيح جدا ميكا مسنا كيساتي فيدي سيكاي راوي سنة ستي مجرى مالي وفيساتي ما تنجي تنجرو حديث نكون صحيح هذا ربي نرجع ما تنجي تشاد أهنجرو أكا كان جن مو كتابة سا أم مجرو كان كيساتي تيمجرى باسي أما نسبة سودان دا هنجن ابن تيميان نمني ربي أرجود أهنجن دا ويت اللي فكيسون دا نما ربي أبجود أنجرو ربي أرجع يجون أبجود أني سار كيسنا ربي تكيلي أرجع سون تاني فكينا فاني فرحان رافع ربي نين أرجنجر ربي تكيلي أرجع يجون أميتيان garuu akkana ofii kiyya sammuu kiyya keessatti imaajiin godhutti imaana kooti yeroo hunda rabbiin zakkarutti dhiyeenya rabbitti siquu barbaadutti rabbiin waan arge wayii abjuun na fakkaate haala kamii argite haala kanaan arge fakkeenyaaf nam tokko intala tokko jaallate jaalala dubartii tokko keessa jira yeroo hunda waan intala sanaa yaadaadha waan ooluuf halkan intala sana ni arge jechuudha akkam taate arga kaajalii fi minaaminii warra hindii fakkaateetti dhufti jechuudha intalli sun jaalala keessa bee jechuudha kaajalii kanaafuu kaajalti kikkileenyaa qarachee yookiin intala sana argeetu intala sana kaajali jechuudha miti waa'ee naawobse gaafa dhunaan jette naawobse deemsi naan jette naawobse
Hin argamu rabbiin hin argamu namni hin argame hin jiru. Hin jiru hin argamu rabbiin. Rabbii sirriitii miti fi rabbii Rabbitu argama hin jenne rabbitu argama hin jenne achitti manama arguu danda'a namni ra'aytu rabbii jechuun maal manama jechuudha arguu danda'a. حديث نسون ضعيفة بنقرأ لا يثبت حديث نسون ضعيفة بنقرأ حديث نسون ضعيفة سنجدي حديث نسون ضعيفة ضعيف ما باسي سكر سيسا بنقرأ الله حديث نسون فرأة ما قبل بنقرأ الله أوتوماتي أيوة أكاتي جتوتي أكاتي جتوتي ابن تيمية حديث نكون سريد إن جنة ابن تيمية في دنا درسيس إن جنة بس بكتم ابن تيمية حديث نكون صحيح هو بنقرانه هو قديبة يروكم قرأت اللين فينا تم بس كتاب نبوتو نبرجرانان كتاب نبوتو نبرجرا كان كما يشارتو قالوا 100 باسي تدبي سقوطو صار ابن تيمية سبب المؤلف هل قال المؤلف أن الحديث صحيح أن الله يرى بالمنام كما في الحديث الصحيح ما قال تمام هذا قال المؤلف كما في الحديث الصحيح ما قال هذا الحديث الصحيح الفرق بينهم أنه يؤمن بهذا الحديث ما يؤمن بهذا الحديث أنه قال بعض العلماء هذا صححه وبعضهم ضعفه قرين ساني طبعا قرين ساني صحيح قول أني جل ربة النمتو من الذي قال لك هكذا يا شيخ لا تدلس والله قال كما في الصحيح إيش بس إذا سيسا كتاب ساكي زتواني نجري ميال تكون warning gina tikenne me copy link go down dim digesan copy link ifta كتاب خنباس كوي التوكو بليز بيجي نمبر خنا بني هاسي باسي جنة سكرة تاجر كتابك أنا ما باسي ناندي دياتي باسي نقول سي غوتوسا جلا غارا إبلا ما فوكس أقول لك في باب سكرة تاني سديتنا كاتو أول سيكي فولشان جدي سيكي فولشان موندا نودو بيسي سينجن نوتي كيسا كتيبا ونيتي كيسينجي تاجر يلا كتابني أما آتي كتاب ابن تيمية بيان تلبيس الجهمية جاء مخوني كتاب الصفحة أما ندبس الجروخانة بافتي كتاب نخون حديث نخون صحيحة متي خجا وغني بافتا سينما ما هي تمرة ديبي كتاب ما أما ندبس الجروخانة خيستي حديث نخوني أني أكا ابن تيمية حديث نخون صحيحة متين جاءني خجا وغبافتا طولي أتو إني جلقبا ابن تيمية دبا جيتي كوي أنا yes or no نادا جيفاتو okay please hold down كذا جيفاتو سيما أتي إني جلقبا إلان أتي إني جلقبا كان حديثا كان صحيح جيت ابن تيمية بكيت صحيح جيت نادا جيفاتو بكا إتي ابن تيمية صحيح جيت فيدي سنجنان جلا ملكو جرتا هم ملكين أنا بجتة متاميات يبالسي درسي سبني أما فيديو ده. برا كني سينجي كما في الحديث الصحيح جي تاجران سينجي جرابر. كما في الحديث الصحيح جتشوم ما نفعنا رموت منويك. أكا حديث صحيح كل خيس جروت تجي. طيب نم نكون حديثنا نسيه ما جرمو. حديثنا إذا تسمي لجي تاجر. أنا بر حديث نمان حمزة غافيكو كفن حديث بليز. نم نكون ابن تيمية رحمه الله. حديثنا سيفي مجرمو حديث يكون صحيح سنجي تجرا اوكي ميت غورندو ندغاي فدوغا ما فميوتي غورا كان ما يتازار وانسي غافا دكو بنا نمني توكو غافا وني تكفا حاسو توكو حاسو نمني توكو حاسو جرو غافا اتدغرتي وني سن صحيح جچودا سيخنا سو نو صحيح جچودا كما في الحديث الصحيح جچو صحيح جچو نو حمزة نو maybe كتابة بريستين بيك توتي امبيك نو كتابة بريستين بيك تاتي dubbiste beekta yoo ta'een beeku malee barreessitee beektu kitaaba. Namni kun abdiin kee taachuu faan jiru kitaaba tokko gaafa bitate waa lamaa fidatama kitaabni kun sitti hima warra kitaabni barreessan hin jiru kitaaba waa lamaa fidatama tokko waan ati dubbachuuf deemtu waan sii jireessu fidama. Wanni dubbattu sun daqiiqaa ja'a booda laayiviin kun cufuu danda'a waarningiin kenneera dafaa dubbadhaa daqiiqaa ja'a qofa qabnaamu. Okay taa'u godhaaf ijoo. Daqiiqaa ja'a qofa tafe cufuuf. daqiiqaa ja'a akkana miti gaa. Salaamu alaikum Ustaad Hamzaa. Nama wayituyyuu shahaadaan qabadhaa jedhee akkama goonu. Walgalchaa malee maal shahaadaan kitaaba jira achi deebinu gabaa. Walgalchi meerre. Akkas tokko barreeffadhu. Namni shahaadaan qabadhe kun jettu kun mee nam tokko mee tokko barreeffadhu. Dafiigaa daqiiqaa ja'a tafe gidduu kana keessa. Shahadaa rakkoon qabu itti deebitanii gaafii itti fufaa ustaaf
فران كما في الحديث خنا ديبس مستفران ربي جري باكتر قدين ديزن اتفقا Deebisa garuu shaadaa kana dursitii laate jennee turanii shaadaa dura dursa jedhee malee hin deebisan shaala. Ni deebisan sirriidha. Atti fufaa yeroo isin dhuftu sitti hima. Amma inni seenu tayyee caafuuf no. Hayyee. Amma namni tokko akkuma isin jedhe kitaaba wayii gaafa barreesseedhaan jedhu tokko waan inni dubbataa jiru bineensisa akka jabeessuuf fida. Tokko immoo kitaaba sana keessatti akkas jedhameera jedhee dubbata. Kitaaba sana keessatti kana jedhameera jechuun kitaabni sun sirriidha jechuudha miti. Fakkeenyaaf gaafa nuti kitaabota warra Nasaaraa keessaa waa fudhannee haasofnu kitaabni sun sirriidha jechaadhaan hin jiru. Garuu hoo akkas jedhame kitaaba sana keessatti odeeffamee jira. Seenaas haa ta'u, sirriis haa ta'u, finnee waan sana ragaa godhannee macaafa kana keessatti akkas jedhamee jira. Garuu immoo akkamii jenna. Fakkeenyaaf du'a Yesuus Kiristoosiin sirrii miti gaafa jennu ragaa sadii bitanna. Tokko bultii sadii booddee du'e, tokko bultii sadii keessatti du'e, tokko immoo gaafa sadaffaa du'e jedha. Mee kana keessaati kamtu sirriidha jennee gaafa finnu sadanuu sirriidha jennee fidaan jiru nuti. Sadanuu sirriidha jennu. Garuu akkas hin jenne akka hadiisa nagiyaa keessatti inni sahiha jechaan jiru inni sahiha jechaan jiru sahiha jedhe fi never ichi hamza ichi erga waliin fakkaata fi ragaadha. Kamaa fi hadiisi ka jedhu kana kamaa fi hadiisi ka jedhu qoy kamaa fi hadiisi ka jedhu dubbii kana qofa si gaafadha irra deebi'ee namni hundi keessa dhaggeeffadha. Dubbii qabaadhu daqiiqaa lama sekendii lama kennaa deebisu. Kamaa fi hadiisi jechuun hadiisni kun sahiha ofiin jechaa jira moo hadiisa sahiha jedhame keessatti kan gabaafame jira jechaa jira. Gaafii bareeddu. Ibnu Teemiyaan hoggaa waan kana. Gaafiin ko akkas miti Hamza. Gaafiin ko gaafa kamaa fi hadiisi sahihi jedhu Hamza. Wanni dubbataa jiru waa'ee diinii irraati. Anis ati sifa namaa baasuudhaan malee ani Hamzaan ana waa tokko nuti qeessuuf miti. Diinii rabbii dhugaa kana hundi keenya harka qabannee akka galluuf akka itti milkoonnuuf. Kanaafuu waan jiru walitti himnee abbaan barbaade fudhatee abbaan barbaade inni isa jechuudha. Ani wanni si gaafadhe kamaa fi hadiisi sahii gaafa jechaa jiru kuni akka kitaaba hadiisa sahiha keessa barreeffametti jechaa jira moo hadiisni kun sahiha jechaa jiraadhaan gaaffiin kun. Tole gaafii bareeddu. Sheikhul Islaam Ibnu Teemiyaan hoggaa waan kana jiru hadiisni kun sahiha jeemoo akka hadiisa sahiha keessa jirutti je'ee jee. Namni gaafa fidee hadiisni sahiha jee akkuma nama sahiha jeeti. Siigalee fakkeenyaaf ammaati gaafa fidee waa'ee pentee keessaa fakkeenya godhattu rabbiin guyyaa sadaffaa du'ee ka'e gaafa jettu dhugaadha jechaan jettu. Jechi san kijiba jechaa jetta siigalee waan jecha kijibaa ta'eef jecha Yesuus waan hin du'iniif jecha soo jecha kana jabeessaa gaafa jiru namni waan takka deeggaru waa'uma san irraa siigalee soo mujassimaa guddoodhaa jechuu shayitichi. لا شك فيه ولا غبار. Hamza ana mujassimaa jedhi sheeka dhiisi bakka hin jirretti. Anaanuu naan dubbataa jirtu sheeka nanumaa sooftaa miti. Ati barjechuutti jirtu sheekaa jee. No sheeknu hin jenne sheekni ka jedhe ragaa fidii siin jedhe sheekna akkas hin jechaa jiru. Nuti warra mujassimaa si miti jedheedha. Ragaa fidii taasise qoy na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu sheekni wanni jedhe irra deebi'een namoota ibsa sirrii na dhaggeeffadha. Ragaa fidee naan hin fidee maal jechuudha jennaan seeraan natti mudide namni tokko akka kitaaba sahiha keetti yookiin immoo hadiisa sahiha keetti dubbatame jechuun hadiisni kun sahiha jechuudhaan miti abadan garuu dubbatamee jira hadiisni kun ammoo kitaaba inni kaa'e keessatti maal isiniin jedhe beektu kitaaban sila isinii dubbise keessatti akkana jedhe namni rabbiin abjuudhaanis ta'e ijaanis rabbiin arguu hin danda'u haqiiqiyyi sirriitti na dhaggeeffadha. Okay, Rabbi Khamar gaye. Rabbi Khamar. Please. Oh, Naus. Ani Rabbi haqiqa arge jechuu miti. Abjuudhaan Hadisni kun qoshaasha jechuudha. No, hadis narrabsi hadis akkasii miti afaan kee dabadhu. Hadisni qoshaashaadha. Lakkii. Dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu obboleessatii. Akka jedhu. Rabbiin dargaggeessa fakkaata kan jedhu hin jiru fiti. Kunoo hadisni jechuun jiraami. Jedhu
tokko miti maal taate Hamza billaa aleek nama aqlii qabnu lamaan keenya alaysa minna rajulun rashiid nu keessa namni qajeelaan tokko hin jiru sammuu rabbi kenneef itti fayyadamu gar abjuudhaan kana arge jechuun rabbiin kana fakkaata jechaa hin jiru abjuu kootiin rabbii shaabbii kana fakkaatuun argee jedhe malee rabbiin kana fakkaata jedhe jala mureedhaan hin dubbanne kanaafuu shaabbii kana shaabbiidhaan ka fakkaatuun arge ka jiru bara Abdullah ilaa rasuli ayuu kan baate Ustaz Baran Diimaa wajjin asirratti akka Sheekh Islaam Teemiyyaa gajibuu qofa gaafii xumuraa kennaa fi golaba akka Sheekh Islaam Teemiyyaa gajibuu bichaa Sheekh Islaam Teemiyyaa qaala haadha hadiisu sahiihun yoo jedhe asiifaa kennu baarakallahu fiikum bayaana ibsa kenne malee yes kanuma qofarraa nu fudha ati bakka inni itti sahihaa jedhu as kennu jaani sakandii 15 fi laayivii kee cufuuf garuu riphintini godheera appiil godheera yoo cufe deebi'een bana barbaadanii yoo cufe deebi'een bana sakandii 15 waan ta'eef na hubadhaa yoo cufe deebi'eetan bana sakandii 5 4 maal tafe riipoorti godheera oo deebisan inshallah ijoollee kompilinki godha dubbii gabaabaa ni gaafate dhumeera bakka dubbii kana dhume I think so inni mun ulala irra deebiisi godha akka malee appiil godheera bakka itti fufaa bakka amma deebisi godha amma emeesi riipoorti የመጨረሻ አፕሊኬሽን ኮፒሊንክ አየ gaaffii sadhumaa gaafadheeni deebinaaf haa kennu naa kennaan ani wasala naan kennu taanaan hin jiru jechuudha. Ani Ibn Tamiyyaan hadiisni kun sahihaadha jedhee bakka inni jala muree itti dubbate natti hime. Hadiisa sahih keetti akka dubbatame osoo hin taane hadiisni kun sahiha ka jedhe qofa natti agarsiisee asumarraan adda baanaa Ibn Tamiyyaan jedheeraa jenna. Yoo lakki immoo hin jenne ta'e maal jechuu akka barbaade anatu viidiyoo baasii tokko tokkoon isinii dubbisaa jechuudha. Allaqa. Kanaaf yoo jiraatte naa kenna Ibn Tamiyyaan hadiisni kun sahiha ka jedhan natti agarsiise. Inna gaamaani sagaleen koo. Ustaaz Hamzaa miyuutiirra jirtu koppii liink riipost godha. Namni shahaadaan qabadha jette sun hoo jiraatte lakkoofsa 7 barreeffadhu. Naziif namicha. Yeroo san salaalee jedhamti yoo dhufti tokko barreeffatte ilaalaan jira nan dhabeera. Jirti jedhanii yoo. Ustaaz mana miyuutii barreeffata. Mana safaraan shahaadaa qabatu yoo kadhibtu taate yoo Hamzaan isaan. Yoo jiraate sabni madaagaloo billaalee lakki namni gallaan keenya booddee iyyuutti deebina kan ilma namaa abidda jalaa baasuuf dursa waan ta'eef. Inshallah jiraannaan galchaa gidduutti dhaan rakkoon qabu waan daqiiqaa tokkooti shahaadaan. Okay, daa'imatutti kaateetiin sagalee dhagaan ture silasi. Ustaaz Faraan tiktookiin isaanii sun hin jiru jalaa cufamee Farahaan kan jedhu Ustaaz Hamzaa bukkee jiran sana foloo godhaa. Mana kanas foloo godhaa warra gastii irraa hundas foloo godhaa taaptaabii godhaa manicha. Suuraa koo viidiyoo koo irra taaptaap godhaami. Isaanii foloo godhaa tiktookii isaanii warri jirtan hundumti keessan foloo godhaa hundumaa foloo godhaa hundumti keessan galatooma ulfaadhaa. Firoomsaa jettee maqaa. Naziif. Yeroo san salaalee jedhama. Yeroo san ajjirtaa? Yeroo san. Okay, taaptaabii fuula koo iddoo ani jiru rukutaa. Iddoo ani jiru. Warra gastii irraa immoo mallattoo iddoo maqaa isaanii fuuldura jiru balleessaa. Taaptaabii godhaami. In kaasaa warningi sun isin ka'a. Thank you galatooma ulfaadhaa. Eessaa fiddeetti Naziif kan shahaadaan qabadheetti san? Natti barreessite shahaadaan bakka hin qabadhu nageesse naan iyyee as fideen. Hin beeknaani mucaa kana nuun jedhaa jiru koomentiidhaan ni garre. Ekkoo bilbiliif kaa bahi carraa bareedaadha baay'ee. Anaafuu carraa bareedaadha mana kootu namni tokko abidda jalaa bahuun. Qo'ee bilbileef hin dhufa. Bilbileef kootu ijaan hangasu yaa jamaa. Abdi. Hala. Ogga kitaaba keessatti kamaa qaala Muhammad Bayaan jedhiti akka Muhammad Bayaan jedhiti akkasitti waa barreessi dhageesse. Akka. Kamaa tanaa addasii booti deemte ogga kitaaba keessu kamaa qaala Muhammad Bayaan jedhu. Muhammad Bayaan jedhu. Kana dura abdiin kitaaba wayii barreessa jechuun odeeffannoo nan qaba kitaaba sama duree isa maal akka ta'e hin beeku malee yeroo tokko isaa dubbatu argira. Fakkeenyaaf kitaaba kee keessatti siyaasaas haa ta'u waa biraas haa ta'u hin beeku maal akka ta'u. Gaafa jettu fakkeenyaaf Dooktor Abiyyiin akkana akka inni jedhetti jettee gaafa waa gabaastu waan sun ati fudhattee fi sirrii ta'e isaa situ beeka keessa kee garuu akka jedhee inni akka kana gabaasetti jetta garuu jala irratti dhugaa jedhe Dooktor Abiyyiin jennaan waan sana dhugoomsita jechuudha miti.
yoo garuu akka doktora Abiyyiin jedhetti waan sana keessa akka kawwa waan doktora Abiyyiin jedhetti nama ibsuu jirta malee ofii keetti waan sana dhugaa irra dhaabbanne jechuudha. Kanaafuu dubbiin sun dhugaas ta'uu dhiisuusaa hin beektu jechuudha. Hin beektu dhugaa ta'uusaa. Akka dhugaan taane immoo hadii isa biraa keetti dubbatamaa jira kaasini dubbisa baasee amma hamsaan agarsiisu baate ana baasee akka Ibn Taymiyyaan waan kana hin jenne rabbiin argamuu hin danda'amne dubbatti isinitti himan. Ilaa akkanatti nutti ibsaa laa nuti akka nuu galuu warra kaanii akka galu akkanatti nutti ibsaa. Ayi akkas. Isa garaa Arabiffaa Oromeeffatti nuu hiikaal tokko tokko Arabiffaan dabalatee hin beeknu naama nuti. Abshir inshaallah. Yeroo san dhufteetti kan shaadaa qabattu mee yeroo san abaaboo qabdaa? Okay, harkifamteetta. Good job. MashaAllah. Utuma dubbannu Farahaan Ustaas Farahaan dhiifama freedom namni jedhamu kuni akka Itoophiyaatti tiktokara Itoophiyaa jiran guutuu keessaa nama Harargeeti. Hordoftoota miiliyoona 10 qaba namni isaan qixxaatu hin jiru internationalidha akkaawuntii isaa ijoollee nama keenya nama muslimaa ijoollee Harargeeti warri hin beekne follow godhadhaa freedom jedhama hordoftoota miiliyoona 10 ol qaba. Miliyoona 10,400 qaba. Hojii babbareedaa hojjetaa hojii alkeerii garaagaraa dalagaa ture amma immoo hojii gara beeksisa garaagaraatti dhufuudhaaf sochii godhaarra. Gamanumaan wal baraasni jechuufi amma Ustaaz Hamzaan deebi'a nutti intalli sun galtutti uummata dubbisi freedom sagalee kee dhageessi. Ustaaz Abbaa Caaliis dubbisaa. Maamad miitirraa kaafadhaa nama dubbisaa. Carraasni kennin. Freedom hoo jiraatti moo rafte? Mee miyyoo galchaa jirra qabadhu jaani mee dhiifamaa jine mee eenyu namni fiide sun qabi jaani waan namni sitti erge. Naziiftu fide. Miyyoon seente raanuu itti erge bara kun olaalu seente qabadhu jahin mee qabadhu jahin. Yeroo sitti ergaan jira bara yeroo baay'ee sitti erge. Waa qabadhu jahin ani itti ergen jira. Muutira jirtan Ustaaz Farahaan. Mee qabadhu yeroo. Miutira jirtu Ustaaz Farahaan miutira jirtu bara. Okay, dhiifama akkan jechuu barbaade. Hamzaadhaaf daqiiqaa 5 kennina yoo inni dhufes dhufuu baates ani dirqama Hamzaa mo'achuudhaaf Hamzaa nama mo'achuudhaaf miti kan warra barbaannu. Waan ibsu nama ibsee baha namni waan qabatu qabatuudhaa danda'a abbaa jala deemuu hin danda'a. Inshaallah ta'ala daqiiqaa 5 eegneni 550 mai 5 yoo dhufuu baate 55 yoo dhufuu baate inshaallah ibsa kennee baha jechuudha barakallahu fiikum. Miyyoon oliin dhufne miyyoo qabadhu jaani erginee jirra. Waamuu dhaqe qoy Muhammad. Maaltu Ibn Hasan kan jedhu kana naa galchi ammas Ibn Hasan afaan Arabiffaatiin Ibn Hasan. Ol galchi. Ela isinumti ol galfadhaa kun modereetara isinii kenne kun. Jalaan gadi bu'aa. Maaliif gadi buuta bakki jiran bu'in? Bakki tokko jiran bu'in. Ol galchi modereetara isinii kenne Ustaaz isin galchi ol. Hangasuma akkamaa tan afaan Oromootti uummataaf ibsaaf yookaan Hamzaan haayiquuti. Godhaa dhiifamaa wajjin. Lammaffaa hadiisa kana laala Ustaaz Farahaan filis rabbi sodaadha bakka tanatti uummataaf laala. Ibnu Taymiyaa qofa maaliif mataa gagadi dha'uu barbaada Hamzaan? Ibnu Taymiyaa yeroo hedduu mana bakka Hamzaa kaa'i firoomsa abbaan tokko modereetarri bakka Hamzaa kaa'iin qoy okay thank you. Ustaaz Faraaniin deebisi iddootti Hamzaa nama dhufutti Hamzaa achi deebisi Ustaaz Faraaniin modereetar. Okay ayyee. Ani hin beeku fani bannaatu dhiifamu. Ayyee. طيب فول دبا سدي في
دقدميشن تمام فولا دي بس دي في دقدميشن يرول انه asirraa waan jedhu tokko jira waan barbaachisaa waan muhimmatu jira awwala wanni nuti ilaalu fuula 326 naam kun asitti ilaaladha lakkoofsa isaadha 326 tamaam maal jedha اتفاق بين العلماء بين أهل القبلة اتفاقة تجري يعني خلافهم جرو نمتك ربي إسادا أكا منامين أرجو دنده لا نمني قبلتي جرج لي صلاة هنت إساته لا خلاف بين العلماء أكا إسلامة تجيجو تمام أنا ناقبدا تاكا لما فا شيخ الإسلام ابن تيمية نمتشون أمر رتك جباجر كوني وانا سانجرن أرجع نزيف أرجع أتمرن نزيف أرجع نتوار كيسيني أبس أتمرن أيه توفى إفهم طيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طيب هل أفضل الشهادة ولا كيف؟ نعم نعم أفضل أحسن نعم شهادات برسا كشريعة اسمها ليه أوكي سوري أنا موانتي أوكي أيه اتفاق جيفتي ميوتيرا كافدو يروسن باية غاريدا ميوتيرا كافدو يروسن thank you video banaddu video banaddu Nazif, where do you now here? Esatti beektaan intal? Nam beekamaa nama baay'ee beekas maratti bare beekamtu dha rakkoon qabu. Okay, baafadhu kan miyuutii irraa koomentii ijoollee dubbisitanii. Ustaaz Faraan ittiin haasaa amma ga'a. Miyuutii irraa kaafadhu kaa gifti. Rakkoon hin jiru inshallah. Akkatti nama adda baafannu illee beekna nama kijjiba ta'e sirrii ta'e rakkoon hin jiru. Buute bara. Buuteetti. Khalas buuteetti humna. Neetworkii sitti maal lakki hin buutu neetworkii. Rakkoon tokko jira shira. Fedhii irratti hundaa'eeti malee kun dirqama hin qabu. Of course. Ayye. Obboleettii keenya kottu. Yeroo san salaalee. ابن تيمية انه معلش ابن حسن تشوف يا قصنت ابن تيمية ابن حسن Ayyee isaanitti taafuufan ammasitti. Isaanitti fufuu danda'u. Guddi sirreessi Muhammad Bayaan mana. Isheenoo dhuftan nan galcha. تمام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة ألنقا ورا مبتدعانا جراتنس دوانيس يالا كان عنده بطنيرا مال جدني قلمين سنتو قاقوبك يكا سنتو فردني سنتو فردتي أرقا سندورقني طيب يقول وإذا كان كذلك فالإنسان إيجا دبينا كسته دبين إيران أو لتوان دبر سجروف إيجا دبينا كسته هجرا فالإنسان قد يرى ربه في المنام المونما منام كيسة ربي سارقو دنديس ويخاطبه تدبت لدنده فهذا حق كن مويه حق في الرؤيا منام سن كيستي في الرؤيا لا في الرؤيا حق إن يمتنو منام كيستي أرجو كيستي حقا ولا يجوز هم بقوا أن يعتقد أمنون أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام شوف بالله عليك نمي توكو ومنام كيستي أرجساني لا ولا يجوز أن يعتقد هم بقوا أمنون أن الله رب في نفسه لبوسا كيستي مثل ما أرى في المنام أكوان إسا منام كيستي أرجساني جري أمنون هم بقوا وجد أين يوجد شيخ الإسلام ابن تيمية نمي توكو ربي إسا أرجون ده قروا موهي أكا منام أرجساني تجري ربي إسا ده تخطيط قدي شكل إسا كهون انتهو أين يوجد ابن تيمية ولا يجوز في المنام فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا واني منام كيستي أتي أرجو تتوكو قوياتي أموهي يروانا تأغر تساني والفكات اندنده
ولكن لابد أن تكون الصورة التي رآها فيها مناسبة قالوا أمو صورة التي أقرت سني صورة مناسبة قبل صورة كبجمتو تاتو تهوك أبدي كان جلوجو نعم لا يعني